Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu. Hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Ab. Pixel Lab keessatti namoonni baay'een foontii akkamiin itti daana waan jedhu yeroo baay'een na gaafatu. Istaayila barreeffamaa ka adda ta'e kan Pixel Lab nuuf kenneen ala haala kamiin itti daana ka jedhu gaaffii baay'een arga. Abdul Ab jedhee barreessee amma diizaayinii isaa kana jijjiiruu jechuudha. Namoonni baay'een kan jarri yeroo baay'ee fayyadamanu foontiidhuma wal fakkaata kan Pixel Lab nu kenne kan nuti yeroo baay'ee fayyadamnu mee background isaa gurraacha godhu barreeffamni Abdul Ab jedhu kun asirra jira. Foontii isaa jijjiirree waliin haa ilaallu. A kana jala foonti ka jedhu ni jira. Istaayilii barreeffamaa jechuudha. Font AB font ka jedhu kana jalatti ne kanuma kan Pixel Lab nu kenne ka as jala jiru kana yerooma Pixel Lab download goonu istaayiliin barreeffamaa kan Pixel Lab nu kenne jara kana qofaa jechuudha. Kan mataa keenyaa itti da'uu dandeenya foontii kana jala kan Pixel Lab nu kenne jarri kun jarri fuuldurarra dhufan kun hundi jaraatu jechuudha. Yeroo nuti jijjiirree qubeen keenya istaayiliin barreeffama keenya ni jijjiirama. Kan nuti ofii keenya itti dabalannu haala kamiin itti dabalachuu dandeenya kan nuti ofii keenya itti dabalannu immoo eessa dhufee seena isa jedhu my font ka jedhu kana jala gallee waliin haa ilaallu. My font jala hundi keessanuu irra caalaan keessan duwwaadha hin qabdanu maaliif download waan hin godhanneef anamma hedduun download godhadhee as keessaa qaba my font jala jechuudha. My font kana jala yeroo Pixel Lab download godhannu inni nuuf hin kennu nutu download itti godhata. Istaayila barreeffamaa kana nutu download godhatee as keessa galfata jechuudha. Istaayila barreeffamaa adda addaa argina YouTube kanarratti namoonni yeroo jarri thumbnail hojjetanii dhufan. Maal godhaniiti? My font jalatti download godhataniiti. Kanaafuu barnoota har'aa keenya keessatti kan nuti bareechinee ilaallu eessaa download godhanna akkamitti download godhanna isa jedhu akkamitti immoo dhufee Pixel Lab kana keessa gala. Wanni kun bareechee sirriitti isin fayyada. Barreeffama yeroo thumbnail hojjetaa deemtan thumbnail sirriitti isinii galuu eegale istaayila barreeffamaa kana foontii isa bareechitanii download godhatanii istaayila adda addaatiin qubee adda addaatiin akka isin barreeffama barreessuu dandeessan isin gargaaraa jechuudha. Kan Pixel Lab isinii kennu waan xiqqoo ta'eef. Kan isin download godhattan kan inni dhufee galu my font kana jalaa jechuudha. Pixel Lab kan inni jalqaba isinii kennu wama xiqqishoodha kan my font jala galu kan fontii si jala galu jechuudha. Garuu kan isin fontii keessa my font keessa fiddanii galfattanu hedduudha. Istaayila barreeffamaa san hedduu fiddanii galfattu. Anama danuun download godhadhee jira. Akkamitti akka download goonee achi keessa galfannu waliin haa ilaallu. Pixel Lab kana keessa galchuu hin dandeessanu. Diizaayina barreeffamaa kana jechuudha. Amma as keessaa baanee waliin haa ilaallu. Pixel Lab kana keessatti foontii adda addaa download godhachuudhaaf egaa jalqaba aappii nu barbaachisu tokkotu jira. Aappiin kunis The Archiver jedhama. ZA Archiver jedhama. Play Store dhumarraa download godhattu Z Archiver kana. Play Store keessanirra seestanii Play Store irraa The Archiver jettanii search gootu ZARCH yeroo isin kana barreessitanu isiniif baha The Archiver. Aappiin kun suuraa A ofirraa qaba magariisa sana download godhanna bilbila keenya irratti jechuudha. Sana fayyadamneeti kan nuti download godhannu. An already download godhadheen jira. The Archiveriin kun kana fakkaata. Aappii kana gadi buufannaa jechuudha jalqaba. Aappii kana erga download godhannee booda keessaa baanee gara Google Chrome yookaan gara internet browserii deemna. Internet browserii irra deemnee DA font jennee barreessina. DA font search godhanna. Yeroo nuti search goone DA font jedhee jalqabarra nu dhufa irra tuqanna. Irra tuqannee keessa seenna. Yeroo nuti keessa seenne waan foontii jedhame istaayila barreeffama kana hedduu gadi nuuf yaasa. Barreeffama kana fuula duragaa barreeffama barbaanne barreeffama gurraacha'ee mul'atu kana tokkoon isaa download godhanna. Akkamitti download godhanna isa jedhu wajjin ilaalla. Waan xiqqaateef mee bilbila kiyya gad garagalchee tokko isinitti agarsiisu. Barreeffamni kun akkasitti jira. Gurraacha'ee barreeffamee jira. Fuula dura isaa hundi isaatu download waan jedhu fuula dura ofiitii qaba. Mee Sooriyaa ka jedhu kun download asii qaba irra tuqnee download haa goonu. Ka jalqabaa kanaa jechuudha. Sooriyaa jedha download godhanna. Akkanatti barreessuuf jechuudha. Download yeroo tuqne inni nu download ta'a open nuun jedha achii ka'e. Open kanarra tuqanna. Erga tuqannee booda The Archiver filanna. Kan amma filan download godhanne sanarra tuqne just once ka jedhu kana filachuudhaan keessa seenna. Just once ka jettu kana filanna. Sanaan booda bakka wanni nu download godhanne jiru nu geessa. Irra qabna copy godhanna irra qabne irriitti irra qabna. Suuraa A of bira qaba irra qabne copy ka jedhu kun jira copy godhanna. Copy jedha copy tuqna. Sanaan booda gubbaa kanarra xiyya ol agarsiisu kan tuqaa of biraa qabu jira. Xiyya kanarra tuqannaa xiyya kanarra yeroo tuqne foldarii fontis jedhu nuu fida. Bilbila hunda keessaniirrayyuu ni jira. Fontisii kanarra tuqanna. Yeroo tuqannee
akkasitti fidee as keessa galchuu waan qabuuf paste ka jedhu kun copy goonee dhufne paste ka jedhu kun as jira paste kana keessa galchina galee jira amma anduraan hedduu waan hin galcheef heddummaatee as jira ammallee gara daawunloodii godhachuutti deebinaa jechuudha amma yeroo akkasitti ilaaltan waan jabaa fakkaata malee baay'ee salphaadha fantaasii kaartuun waan adda addaa jedhee jira barreeffama itti jijjiirra amma as keessa tokko kan biraa daawunlood godhee isinitti agarsiisu kuma moobaayilatti godhee kan dalga ciise kun daawunloodii sana isinitti agarsiisuu fi waan isinitti ulfaatuuf daawunlood ka jettu kanan tuqaa daawunloodiin godha akka moobaayilatti ol garagalchee immoo isinitti agarsiisa open nuun jedha openii kana tuqannaa jechuudha sanaan booda zaarchiivarii irra keenya jirra just once ka jedhu ka jala isaa jiru tuqanna yeroo tuqne gara waan sanaa nu geessaa irra qabna sirriitti irra qabna copy goone jechuudha yeroo hunda kan mallattoo A qabu kan nuti copy godhannu yoo 3-4 ta'es irra qabne copy ka jedhu kun ni jira copy tuqannaa jechuudha sanaan booda xiyya ol agarsiisu kan tuqaa lama fuula dura isaatii qabu san tuqna xiyya ol agarsiisee jiru yeroo isa tuqne fontis waan jedhu barbaaddanna as keessa bilbila nama hundarrayyuu ni jira fontisiin kiyya kunoo as jira fontis jedhee jira bilbilumaa wajjin jira wannichi irra tuqa yeroon irra tuqee gara foontiitti nageessaa jechuudha kan keessa galfadhe hundinuu as jira sanaan booda copy ka jedhu paste ka jedhu kun magariifni as ta'a jira irran tuqa yeroon irra tuqee galee jira jechuudha amma keessa galee jira eessattan deebi'a amma dhaqeen daawunloodii kan biraa godhadha jechuudha intarneetii irra baay'ee hedduu jira gara gajjallaatti gadi buune lakkoofsa tokko haga dhibbaaf wayii jira lakkoofsa lamarraa haa tuqu lakkoofsa 3 jedha deemtu jechuudha keessaa babarbaadattu jechuudha babbareedaa istaayila babbareedaa keessa jiru babarbaadattu bareechitanii lakkoofsa sana jijjiiruudhaan lakkoofsa tokkorraa lamatti lamarraa sadiitti neekistii godha jijjiirrattu asiis gubbaarraayis barreeffama sana jijjiiruu dandeessu yeroo jijjiirtan istaayila adda addaa isinii fidaa deemaa jechuudha tokko idee isinitti agarsiisu laaf koofii jedha fuula dura isaa daawunloodii ni jira daawunloodii irra tuqa daawunlood godha achumaan daawunlood godha hin turu sakandii keessa daawunlood godha achumaan oopinii nuu fida oopin guuna jechuudha oopinii irra tuqna zaarchiivarii irra filanne just once ka jedhu tuqanna yeroo tuqne bakka isaa nu geessa asirratti amma laaf koofii isa A qabu kan nuti barbaannu irra qabne koopii godhanna ta mallattoo A qabu qubee A qabu irra qabna koopii goone sanaan booda xiyya ol agarsiisu kan tuqaa lama fuula dura isaatii qabu san tuqna sanaan booda foontis ka jedhu kun as jira foontii tuqanne jechuudha foontii barbaaddanne erga irra tuqnee booda paste ka jedhu kun magariifni as jira irra tuqna seenee jira gara piiksillaabii deemnee waliin haa ilaallu amma piiksillaabii keessatti kan amma daawunlood waliin goone kana gara piiksillaabii yeroo deemnugaa wanni nu piiksillaabii irratti dhiifnee deemnee achuma jira qubee abdul app ka jedhu kanarra tuqee foontii isaa deemee haa jijjiiru foontis ka jedhu tuquudhaan jechuudha jala kanaa foontis jedhee aabaa of biraa qaba irra tuqeen gara maay foontisii deemaa jechuudha maay foontis yeroon deemee dhuma irratti fidee galcha dhuma irra sooriyaa laaf koofii wanni jedhu achi jala galee jira takkarra hakaa'u as keessaa jechuudha takkarra yeroon sooriyaarra yeroon kaa'ee okay godhu akkas tahaa jechuudha istaayila mataa keenyaa fidannee dhufnee jechuudha 50 haga feetan maay foontii jalatti daawunlood godhachuu dandeessu sooriyaa kan jedhu laaf koofii kan jedhu laaf koofiin kan nuti dhuma kanarra daawunlood goone kun as jira akkas godha jechuudha egaan haala kanaan haala salphaa taheen istaayila barreeffamaa yookaan foontii barreeffamaa haala ajaa'ibaatiin heddumminaan daawunlood godhatanii piiksillaabii keessatti itti fayyadamuu dandeessu namni kun barreeffama akkasii kana eessaa fidee jechuun kanaan booda hin jiru jechuudha itti fayyadamaan isiniin jedha barnoonni keenya har'as kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura